akkam jirtu ilmaan Oromoo naga jirtu fayyaa keessanii baga jiraatanii baga walitti deebinee after so long yeroo dheeraa booda obsa yeroo dheeraatiin booda har'a karaa sarara Facebookiitiin dhufeen jira. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf akkam jirtu naga jirtu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilmaan Oromoodha naga jirtu. Yeroo baay'ee yeroo baatiin kuni keessattuu warra Oromiyaa xiqqoo yookiin Minnesota keessa jiruu fi yeroo bakkaan namni ilmi namaa biiziitti ta'uudha. Osfaanaan as jira. Osfaanaa bareedaa dhugaa dubbachuuf yoo taate hedduu namatti tolu gammachuu ajaa'ibaatiin jalqabamee hanga dhumaatti xumuramee achi dura ammootu bobbaan jila kafaa'oo obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaadhaa kan uummanni Oromoodhaa bakka hundatti qalbiidhaan eegaa turee fi ammas warri Kaanaadaa qalbiidhaan kan eegaa jiru akka ta'e beekamaadha. Warra Kaanaadaatiin amma isin bira dhufaa bulloon obsaan aannan goromsaa dhugaa dhumarratti waan gaarii dhageettan jedhee abdadhaa. Ammoo haa ta'uti beektanii hanga yeroo baay'ee waa hedduu afaan koo qabadhee jedhisee ture akka nama tokkootti. Maaliif afaan qabannee kan jedhu tokkummaa Oromoo kana jechaaf. Tokkummaa Oromootiif jecha dhugaa jiru osoo agarru haqa jiru osoo agarru dhiisaa waa hundinuu didabra garaa bal'achuun bareedaadha. Oromoon yoo garaa walii bal'achuu hin dandeenye yoo tokko ibidda ta'e inni biraa bishaan yoo hin ta'in yoo inni tokko citaa ta'e inni biraa ammootu haafa ta'ee waan san akka bobaane dhaamsu yoo kan hin dandeenye taate diinaaf umrii dheeressina. Diinaaf carraa laanna kan jedhuun waa hedduu irratti arraba miidiyaa kana irratti deemaa ture. Wantoota garaagaraa miidiyaa kana irratti deemaa ture. Dhugaa jirtu hundasii afaanuma qabannee bira dabarra. Jecha takka jechuun barbaada. Yeroo baay'ee namoonni garaagaraa dhimmoota garaagaraa irraa maaf hin dubbanne jettanii keessaan barreessitan afaan koo ziq godhee bira ture waa hedduutu jira. Yeroo tokko tokko namni waan tokko dubbachuudhaa fi dhugaa jirtu beekuun barbaachisaadha. Ta'uu hin ooluudhaan dubbachuun rabbi biratti illee nama ol dhabsiisaa. Waa hedduu isaa kun akkas ta'uu hin oolu kun akkas ta'uu hin oolu hamiidhaan hin dubbannu. Gareelee dugda duubaan caalaa hubadhaa. Gareelee dugda duubaan Oromoo duubaan gareelee kumaatama Feesbuukii fi Wasaapii keessa ijaaranii marii namoonni garaagaraa mari'atanii fi shira yeroo isaan xaxan seeseen jechuudha. Shira yeroo isaan xaxan kana hundaa obsinee qooyaa guyyaan kun ni darba. Tura guyyaan kunis ni darba. Tura Oromoodhaaf guyyaan kun hundinuu yoo kanaan hadhu tol nyaanne diinaaf ulaa bannaa. Foddaa banuu hin qabnu qaawwa uraa hangalil mootuu diinaa fi banuu hin qabnu jennee waa hedduu callisaa bira dabara. Wantoonni almost ji'a darbe kana keessatti miidiyaa kana irra turan, Feesbuukii irra turan, bosona irraa ka'ee hanga magaalaalee Awurooppaa fi Ameerikaa yookiin biyyoota diyaaspooraa keessaan booda waan jiru hundaa quba qabna. Gurra lama, ija lama qabna, arraba tokko qabna, waa hedduu dubbachuu irra dhageeffachuu, waa qulqulleeffachuun adda baafachuu wayya jennee cadhifne. Garuu yoo atillee qal'iste, yoo atillee obsite, yoo atillee garaa kan kee hidhattee qooyi turaamee tokkummaa Oromootti badaa ummanni biyya keessatti dararamaa jiru duuti ummata Walloo. Duuti maatii qonnaan bulaa nagayaa kan Wallaggaa, kan Gujii, kan Arsii, kan Harargee fi kan Tuulama keessatti dhumataa jiru kana obsi kenna. Wanti namni miidiyaa kanarraa haasa'u kun isarra waan nama miidhu hin qabu. Jechuudhaan waa hedduu garatti gadi baannee garaan udaan baachuu hin dadhabne, dubbii baachuu hin dadhabu maqaa jedhuun cal'isne. Garuu cal'isuun warra wallaalummaa itti fakkaattee jira. Cal'isuun gowwummaa warra itti fakkaattee jira. Gareen nama tokko lamaa biti beekama. Gareen garagaraa namoota garagaraa ijaaranii yoo si wajjin Oromoota biroo wajjinis garee mataa biraas qabu. As yoo dhufan si fakkaatu. Achi yoo garagalan ammootu garee iccitii Feesbuukii keessatti, Wasaapii keessatti ijaaranii warri hojjetan. Seelii diinaa warri ta'an hedduun keessan akka jirtan ni beekna. Yeroo dabre jala sarara kana qabadha. Yeroo darbe namtichi Agumaa jedhamu waa'ee Nabi Muhammad, waa'ee Jawaar Muhammad yeroo inni gadi bayeetiin
laaqatu nuti keessa hin jirru jedhamee bakka hundaa waakkatamaa ture. Dr. Jamaal namti jedhamu garee garagaraa keessa yeroo inni gadi bayeetiin arraba garagaraa arrabsu lakkii nuti garee kana keessa hin jirru haasawa kanaa namaa hin godhutan garuu dudda duubaan ammoo isa wajjin garee tokko keessa teettani jara sana wajjin garee tokko keessa teettanii ummata Oromoo diigaa jirtan garee keessa taa'uun keessan qofti osoo agartan namoota saroota akkasanii san wajjin garee tokko keessa taa'uun keessan qofti waan namoonni sun godhan jaalachuu keessan garsiisa. Jaalachuu keessan hedduun namaa jechuudha. Gara biraatiin ammoo namoonni tokko tokko yeroo gaafii gaafatan gaafii kamuyyuu haa ka'u. Oromoo keessaa namni gaafii akka Jawaaritti gaafatame tokko illee hin jiru. Kijiba taate malee. Kijiba yoo taate malee gaafii ulfaattuu gaafii ajaa'ibaa gaafii mataa nama dhoostu akka Jawaar Muhammaditti namni gaafatame. Mormamuun illee Oromoo keessaa akka Jawaar Muhammad alagaan illee itti duulee Oromoon illee itti duulee namni mormame hin jiru. Akkasuma ammoo namni akka Jawaar Muhammad Oromoo manaa baasee mariisisuu danda'ellee hin jiru. Jaalattanii jibbitanii illee kuni dhugaadha. Garuu Jawaar Muhammad yeroo inni hidhame irraa eegalee jechuudha. Dhugaa jirtu walitti himna. Baqqalaan Garbaa faati guyyaa inni hidhaman. Hamzaa Booranaa faati guyyaa inni hidhaman. Addisuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faati yeroo isaan hidhaman waggaa lamaaf warroonni nuti hiriira diisitti ba'uu hin dandeenye jettan hayyoota warra ofiin jettan oosaa irraa kaatanii hanga gandaatti warri jirtan. Caasaa gandaatti warri jirtan. Oosaa irraa kaa dubbiin bakka biraa irraan ka'u. Oosaadha dhukkubni guddaan naqarsi guddaan umrii waggaa 36 kan lakkoofsise garuu Oromoodhaaf rakkoo uumuu malee fala tokkollee kan hin finne killee dhalee hanqaaquu dhalee dhaggeeffadha. Hanqaaquu dhalee falaffalee ka ummatatti gadi baasaatiin jiru tasfaayee har'a Muktaar Osmaan intervii godhee dhukkuba garaa isaa afaan isaatiin alba isaan osoo hin taane hooggantoota oosaa irraa gadi ka'a dubbiin. Jaalattanii jibbitanii illee har'a dubbii baasuun dirqama nutti ta'a. Dirqama ta'a. Isintu dide isintu quba kokkee nu kaayetiin akka nuti baafannu nu taasise. Ta'a obsaa dhiisaa jennee diddanii yoo booda ammoo hin booyinaa yoo lilmeetii jennaan diramtan kan isin hin jennu guyyaa kanatti dhufaaf isinitti himaa turre. Guyyaa kanatti dhufaaf isin kadhachaa turre. Ta'a jennee isin dinne. Ta'a jennee isin dinne. Guyyaa Jawaar Muhammad mana hidhaa keessa jiru. Guyyaa Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jiru. Guyyaa Abdii Raggaasaa Faataadhallee inni mana hidhaa keessatti rakkatu. Jara kana baasuudhaaf tuutni oosaa jedhamu kun gaheen isin taphattan ziiroodha. Ziiroo. As baatanii biyya alaa kana maal gootan? Mootummaa ce'umsaa ijaarraa jettan. Mootummaa ce'umsaa namni biyyaa miti ona takka harkaa hin qabne ganda takka harkaa hin qabne mootummaa ce'umsaa Ameerikaa keessa nu ijaartan. Profeesars, hayyoota, beektoota, doktoroota. Namni umrii waggaa 36 jechuun umrii Haacaaluu Hundeessaati. Dhaabni hayyoota Oromoo keessaa qabu kan saayinsii biyya Westii kana barate garuu Oromoodhaaf waan bu'aa takka ittiin isin hin buufne bu'aa takka 36 miti bu'aan takka isin buuftan hin jiru. Wanti isin hojjettan maali? Garaagarummaa difference isa jedhamu kana hubachuu hin dandeenye. Xiinxalli keessan yeroo hundumaa OMN diversity hin qabu. Jedhaa turtan barana maal gootan walga'iin keessan dhufaa jira. Dura bu'aan keessan simbirtuun dhiyeessee jira waan kana garuu irraa dubbachuun summii Oromootii fi dhukkoo Oromoo irraa dubbachuun barbaachisaadha. In dhufa ta intervii Muktaar tana boodatti dhufa dhageeffadhaa sirriitti Oromoon ni cadhifne ni obsine garaa bal'anne garuu garaa bal'achuu keenya kana sodaa itti fakkaate wallaalummaa itti fakkaate. Doctors warri jedhamtan, hayyoota warri jedhamtan, beektota warri jedhamtan, warri waggaa 36 oosaa jalatti ijaaramtanii teetten. From the top doctors to the lower level of ganda. Hanga warra seesee jedhamtu sanaan gadi baatanii jechuudha. Barana maal gootan? Jawaar Muhammad yookiin Baqqalaan Garbaallee barreeffama yoo qabaatan barreeffama isaanii haa dhiyeeffatanii jetta jedhan. Dan namoonni akka Asaffaa Jaalataafaatti warroonni dhukkuba sammuun keessan dhukkoo yaadu
akkami Jawaar Mohaammed Faati barreeffama dhiyaatan oosaa keessa jarri kun dhiyaachuu hin danda'an jedhe bar Jawaar Mohaammed hoogganaa oosaa ture at one point garaagarummaa ilaalchaa yoo qabaattan kabajaa hayyummaa inni qabu qofaaf sammuu inni isin caalu qofaaf jala sarara fudhadha I am not a member of Kafao I am not garuu ani abaa'os miti ani miseensa dhaaba tokkootillee miti independent Oromo that's it Kafaa'oon badii balleessinaan mismaaraan dha'uu barbaachisaanaan mismaara saantee 12 waraana hin barbaachisu taanaan ammoo yoo hin gorsina yoo gorsa namaa dhagahan ammootu fayyaa ta'a jennaan Jawaar Mohaammed Faati barreeffama dhiyeeffachuu hin qabu jettanii wal nyaatanii wal fixxanii isi warri garaagarummaa yaadaatti hin amanne guyyaa Oromiyaan bilisoomte Oromoo maal godhuuf deemtan guyyaa Oromiyaan bilisoomte nama isinirraa yaada addaa qabu maal godhuuf deemtan isin amma warri biyya Ameerikaa kana keessatti waggaa lamaa yeroo ummanni Oromoodhaa gadi bahee iyyaa bahe doktoroota kana Dr. Muhammad Hassaniin ala kanafe probably yeroo tokko Dr. Heenoo Gambisaa irraan kanafe meeqa keessantu hiriira Oromoo bahattu meeqa keessantu qophii Oromoo irratti sagalee uummata Oromootiif taa'e guyyaa tokko hedduu keessanii isin agar guyyaa takka isin agar not in DC even in your own state isin agar amma garuu Jawaar Mohaammed Faati yaada inni qabu dhageessifachuu hin dandeettan oosaa irratti present gochuu hin dandeettan oosaa is not going to be the Oromo Study Association hin ta'u jechuudha akkas taanaaniin Jawaarii miti dhageeffadha yoo nama taatan hayyoo taatan Jawaarii miti Abiyyiin affeeruu qabdan sila Abiyyiin affeertanii Abiyyiin ofitti as yaamtanii garaagarummaan nuti qabnu kan kaayyoon ati qabdu kan jettanii maal waraqaa barreessanii dhiisanii waraqaa barreessuudhaan rakkoon Oromoo ganda takka irraa bishaan takka baasuu hin dandeenye waggaa 36 ganda tokkoof bishaan takka baasuu hin dandeenye umriin keessan ka waggaa 36 bishaan mana barumsaa takka kiliinika takka karaa tokko riqicha tokko ijaaruu hin dandeenye 36 years is just age lakkoofsa dhageeffadha feetan yeroon feeti geesse jibba hojjetanii mee burqaa isaan baasan tokko naaf fida ummanni Oromoo hongeedhaan rakkataa Oromo Studies Association waggaa 36 wanti isin qorattan maaf rakkoo bishaanii rakkoo ummanni hongee Oromoo tokko ni jine guyyaa tokko gadi baatanii goofan dimii takka bantanii akka oosaatitti hawaasa keessan bira guyyaa kam dhaabbattan oosaan guyyaa kam hiriiruma tokko hoogganee akka hayyootaatitti walii galtanii akka hayyootaatitti wanti isin hojjettan maaltu jedhu garuu hayyoon isin keessaa bahan Grupi ijaartanii grupi hayyoota Oromoo kan jedhu ijaartanii warra arrabaan hayyummaa kennitaniif arrabaan warra bakka hin oolletti bakka kana oolee jira an guyyaa akkasii godhee jira jedhu waliin qabdanii hayyuudhaa fi beektota gootanii isin uummata Oromoo diddiiguudhaaf hojjettan qorannoo keessan has nothing to do the Oromoo mee qorannoo isin gootan rakkoon Oromoo tokko solvi godhee jira yoo kan jettan ta'an natti himaa 36 years is not easy waggaan 36 waan xiqqaa miti umrii Jawaar Mohaammed umrii Haacaaluu Hundeessaati waggaan 36 kun waggaa 36 kana keessatti maal gootan garuu of jalatti garee ijaartanii mootummaa ce'umsaa biyya alaatti ijaartanii eenyu bakka isin buufates professors mee Oromoon mootummaa ce'umsaa isin ijaartanii fi Oromootti himtan fidaas seeseewwan san qofaa miti ayee Jawaar Mohaammadin dhoorgisan Baqqalaa maaf hin kenninaafi carraa maal walga'iin keessan hunda yeroo hundaa DC maaf ta'a maaf Minnesotaatti hin goone sodaabi always maal walga'iin keessan DC maal DC maali Oromoo maal qaba DC irra maal qabna mee DC irraa wanti Oromoon qabu maali Oromoon bakka hedduminaan hin jirree fi magaalaa nafxanyaan itti guutame keessa argattaniitiin Ingiliffaan haasofte akka uummanni Oromoon biyya jiruuyyuu dhibbatti isin dhageenye Ingiliffa presentationin keessa mee nama yoo taatan Oromummaa yoo qabaattan miitingii keessan Minnesotaatti godhaati uummanni irratti haa hirmaatu uummanni isin wallaalaadha jettanii isin akka hayyootaatti wal qabamtan dhugaa isiniif himaa qonnaan bulaan Oromoodhaaf hayyoota waggaa 36 oosaa keessa ture jettan bakka western politics dha wanti isin beektan you have nothing rakkoo biyya keenya qonnaan bulaa keenya
takkitti yoo itti nafida achi keessaa namni bahe fidaas yeroo ummanni miliyoonaan kumaatamaan gadi bahee sagalee eessa turtan amma akka hin dubbanne mirga dubbachuu dhoorgitanii bar nama yoo amansiisuu dadhaban akkana nama ukkaamsan jechuudha guyyaa oromiyaan bilisoomu guyyaa oromoon aangoo qabatee yoo isin hayyoota oromoo jedhanii aangoo kanarra isin kaan oromoo maal godhuuf deemtuun gaafii kooti deebisa otherwise oromiyaan bilisoomtu isinumti dachii oromiyaa irratti oromoo irratti qeerroon oromoo kan wareegama kafalaa jiru walakkaan keessan maali walakkaan hayyoota warra dhufiin jettaniin kun walakkaan hayyoota warra dhufiin jettaniin kun walakkaan woboo jettan yoo dubbattan qawwee malee jettan garuu keessin deeggaraa jirtan abaa of finfinnee keessa taa'u dhugaa jirtu walitti himna is over bakka obsinee dadhabachuu diddan of qabachuu diddan namni isin jalaa cadhisinaaniin yoo namni tokko dubbate namni naannoo biraa yoo dubbate gandummaa jettan waan akkasinitti himaa oromoo dhageeffadha dhiphummaa waan jedhamu xabbaaba waan jedhamu Tigreen nuuf fide gandummaa waan jedhamu siyaasaa oromootti nuuf fide sanuu abaa'oo jaalannee jibbinellee yoo namni tokko abaa'oo keessa gaafii gaafate gandummaa yoo namni tokko waan tokko gaafate gandummaaf aantummaa ummata hiikaa addaan baasee hin beeyne ummata gandummaadhaan jettanii namni akka gaafiin gaafan ayyee gandummaadhaan hiree amma kaanillee hayyuu kee barreeffama kan kee hiisuun dhageenyu waan kana dhaga'uu hin qabnu faranjiin waan kana dhaga'uu hin qabdu ati waan kana present godhu what a shame is that maali salphina kana walakkaan keessan hayyoonnummaan kun walakkaan keessan namni muraasni keessan naaf walakkaan namni muraasni keessan wabooliin jirtan akka jirtutti inni kun abaa'oodha yeroo ammaan tana jaalmaarroo maal jedhe haasawa isaas dhageessaa utuu miidiyaa habashaa irratti kan inni dhufee dubbate irra deebinee isinitti himnaa maqaa hegereetiin yookiin ammootu miseensonni abaa'oo diyaaspooraa keessa jirtan kana jaalmaarroo jedhe yeroon geessee miti liqin saagale don't shout at me yeroon geesseen kana godhattee hin haasawin hin madhafin maal jedhe jaalmaarroon abaa'oon urga guyyaa biyyatti galee nu akkate irraa ka'ee waan tokkoo nu bira hin jiru jedhe maallaqa waggaa lamaaf maqaa abaa'ootiin jalatti guurtan eessa geessitan woboo jettanii guurtan where is that money garuu maallaqa guurtanii bakka biraatti galchitan yoo namni waan tokko dubbate isin malee xabaqaa woboo hin jiru isin malee ka woboodhaaf dhaabbatu hin jiru who are you bakka lama dhaabbattan ji'a tokko woboo fakkaattan ji'a lammaffaa immoo abaa'oo taatan abaa'oodhaaf woboon kana jaalmaarrootu jedhe task forcein jedhaara hegereen jedhaa jira magaalaa Washington DC keessatti dhageeffadhaa uummanni Oromoo DC keessatti hiriira DC dhandhee qaama hegeree jedhuu fi qaama task forcii walitti yaamnee ilmi namaa imimmaa walitti booyee kan dhiiga fakkaatu dhangalaasee araaramaa rabbiif jecha araaramaa jennee kadhannee dadhabne hangadhaan araaramnee hangadhaa maallaqni Oromoodhaaf guramu maallaqni qabsoo Oromootiif guramu irra guddaan gara woboo osoo hin taane gara biraatti deemaa jaalattanii jibbitanillee gara wobootii miti gargaarsi maallaqaa Minnesota fakkeenya fudhachuun stadiyeemii dhagaa laallaa yoo agartanii laattan kun asitti abaa'oo jedha kun achitti woboo jedha how long we have to be in two different places qaamni kun lachuu garuu abaa'oodha matama isaati abaa'oon tokko walakkaan isaa cabee task force abaa'oon tokko walakkaan isaa cabee abaa'oof hin jedhu hanga yoomii isin bakka dhaabbattanii namni biraa yoo gaafii gaafate gandummaa jettanii itti maxxansitan hin arrabsitan hin laamsheessitan isinoo kan bakka lama dhaabbattan magaalaa takka keessatti stadiyeemii tokko keessatti maal isinaa goonu maal isinii godhuu qaba Oromoon maallaqa ummata Oromoo irraa guurtan woboodhaaf ergina jettanii waggoota lamaan kana guurtan jaalmaarroon nu bira hin geenye ummanni kun saantima nutti ergaa hin jiru ummanni Oromoo jara kana hin gargaarinaa jedhe Oromoo maallaqa ittiin kenninaa jedhe seesetti maallaqa hin kenninaa jedhe akkam sinaa goonu re amma immoo miidiyaa qabattanii Jawaar Mohaammed kaadiree kijiba kaadiree gandummaa kaadiree ololaan ijaartanii kallattii hundaan miidiyaalee garagaraa ijaartanii miidiyaalee garagaraatiin ummata Oromoo irratti duulchistanii Oromoo gandaan diiguu barbaadan ummata Oromoo woboo keessaa waayyuu hin qabne miti ummata Oromoo gaafii nagaa isin gaafachuu dhukkubni guddaan eessa jira ammas caasaa keessan keessa jira waan namni yeroon geesseen waan an jedheen na gaafadhaa
Yeroon geesseen kana yoo jedhee jiraate takka lama sadii jedhaati babbasaatii yeroon geessee kana jette yoo ta'an badii taanaan dhiifama gaafadha amma tokko. Garuu yoo badii hin ta'in kan isin hojjettan hin mul'atu. Waggaa lama guutuu isin kadhannee isin boonnee Oromoo community keessatti guyyaa Abdul Jabbaar du'e rabbi isaa araaramu Abdul Jabbaariin ajjeesan maal isin hin jedhe tokkoon keessan du'uu qabdanii isin hin jenne yoo isin kana gootan malee hayyootaan nu bira dhaabbadhaa aktiivistootaan nu bira dhaabbadhaa jechuu hin dandeettanii. Kana bira darbee namni isin bira dhaabbataa jiru hin jiru. Isintu bakka lama dhaabbate akkam jettanii hayyootaan dhaabbatan ulee fudhattaniitiin osoo isinii tolteeti nama liqimsuudhaaf yaaddan. Osoo isinii tolte maal jechuudha kun hanga yoomii cadhifna. Lakkisaa jedhe imimmaan baqeessaa mu'eel. Imimmaan qeessaa mu'eel diisitti buuse. Qabbaa biraa dhiisaa. Imimmaan dubartoonni guyyaa nuti Waashingtan diisi jiru. Buuse cubbuun sun isin dhiisaa maallaqa maqaa obootiin guurattanii kiisa mataa keessaniitiin guurattan niggii godhattan wanti gurguraa baatan hundi daldaala ta'e Oromoodhaaf miti kun argaa jirra hin obsine lakkaa dhaabbadhaa nu dhiisaa jenne dhiisuu diddaniitiin ammas taanaan namni yoo Oromoon isin Jawaariin jibbitaniif namni Jawaariin jibbuu qaba. Jawaar dhaaba mataa isaa ta'e qaba kafaa'oo qaba. Ofii keessanii uf qulqulleessuu dadhabdanii ofii keessanii sammuudhaan kompiit gochuu dadhabdanii ofii keessanii isa amansiisuu dadhabdanii ofii keessanii bare gadi baatanii bare hayyoota abaahoodhaa kanneen maneedhaan tortoraa jiran tokko baasuu hin dandeenye barse. Ofii keessanii gadi baatanii bare dhugaa isinitti maa dhageeffadhaa. Gadi baatanii tokko taatanii uummata keessan hunda gadi baaftanii qaama mootummaa tokko biratti ragaa qabatamaa dhiyeessanii hayyoonni keenya hooggantoonni keenya karaa kanaan miidhamaa jiran jettanii guyyaa mootti isin hojjettan tokko hin jiru bare. Ragaan qabatamaan ummata walloo irra gahaa jiru gujii irra gahaa jiru walla garra waliin qabdanii faayil gootanii orgaanaayiz gootaniitiin qaamni midda dhala namaa gaafatu tokkotti bakkeen isin dhiyeessan hin jiru bara. Garuu oosaa isin hin jenna rabbi isinaa oosu. Oosaan kun maqammaan kun rabbi isinaa oosu dhugaa isinitti maan oo abadaa maqaa hayyoota isin hin jenna maal godhan yegaan usxumaa biraati. Okkote ifaa okkotee keessaati kan taatan bar meera gammaan akka warra Tigraay. Warri Tigraay waggaa gabaabaa keessatti hayyoota waggaa 27 uumatanii dhageeffadhaa. Hayyoota waggaa 27 uumatan fayyadamanii ragaa rakkina Tigraay keessatti raawwatame yakka Tigraay keessatti hanga Juulaay 30tti maal godhu hanga Juulaay 30tti atroositii Tigraay keessatti gaggeeffame maalaa godha jedhan galchaa jedhamee amma addunyaan teettee gaara. What about Oromos? Osaa waggaa 30 lakkoofsise warri achi jalaa bahu gaazexeessonni isaan jalaa bahan hundisiitu ana malee ebalu dhiyaachuu hin qabu ana malee ebaluun dhaga'uu hin qabu mana ooltu yoo dhaga'uu baatte doddi maaf mana kan keen oolle dura bu'aan oosaadhaa Dr. Jawaariin fa'aa affeeree Baqqalaa fa'aa affeeree isin kasarrastaniif maali yoo taatan isin dhimma Oromoo isintu murteessaa. Oromoo irratti baqaa isintu fe'aa. Rakkoo Oromoodhaa hundi isaatu dubbatee waan irra wali kanaafi bare dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii walitti dhufanii afur walitti dhufanii gamtaadhaan tokkoomanii deeman osoo jennu sababa summiin eegeen biyya alaa kana diyaaspooraa kana cittee haftee jirtuuti. Waliigalteen biyya keessatti godhamullee addaan turturee yookiin addaan ciccitee bade. Kana osoo obsin waggoota lamaan kanneen cal'ifne. Even maayikii siyaasaa kana hin darbee gara hojii dhuunfaatti dhuunfaa kootti deebi'a jedhee murteesse. Garuu nama hin deebistan. Garuu nama hin raffistan. Waa hin hojjettan yoo namni hojjete ammootu yoo waa mul'atan ammoo hinaaffiin garaadhaan kan isin dhukkubsu hayyoota Oromoo argeen. Hayyoota Oromoo argeen. Osoo sammuu qabaatan. Let me tell you something. Bara aanaa kombolchaa ture waan irra ga'ee fi waan jedhe isinitti hima. Warri aanaa kombolchaa jiran kana warri biyya san bulchaa turan ni beekan. Maastarsiin dhufee maastarsii darbeen. Galgala maastarsiin kiyya dabreen itti himamee ganama yoo an biiroo ga'u maastarsiin koo haqame. Booda maal godhe itti dhaqeen bulchiinsa yookiin ammoo kaabinee maastireetii kiyya haqxe sana dhageeffadhaa jedheen yeroo sana abaa'oon biyya keessa hin jiru abaa'oon diina kennaa jedhama. Ani jedheen anaa saba kanaaf dabqa xuluurratee jijjiirama qabatamaa uummata sana keessa fidee miti. Osoo abaa'oon diina isin jettan kun carraa barumsaa argatee maastarsii isaa argatee carraa barumsaa kamuu yoo dhufe ani OPDO isin biyya bulchaa jirtan dura
carraa barumsaa sana isaaf hin kennaa jedheen. Maaliifiinaan jedhan yoo barate yooka this is my word quoted yoo barate abaa'oon isin diina jettan kun yoo barate yoo sammuun isaa bal'ate yooka ana gama isaa fudhata yookiin ammootu ofii isaatii gama kiyyatti deebi'a. Kanaaf carraa barumsaa dursa kan kennu nama isin diina jettan sanaaf jedhe. I was a head of education and capacity building. Garuu jarri san hin dhageenye warra ankiisa kiyyaa maallaqa kiyya baaseetiin akka baratan kolleejitti ergetu maastersii koo haqan. Okay? Maastersii koo haqan. Guyyaa sana nagaatti rabbi waan keessan na agarsiisuu jedhee biraan akkallee odoo hayyoota oosaa keessa jirtan. A to Z gora keessan dura wanta kana dubbachuu wanti barbaachisaa ta'e shirri oosaa keessatti xaxamu. Oosaa jalatti garee garagaraa ijaartanii gumii garagaraa ijaartanii mari'attanii akkaataan isin dhukkuba Oromootti ta'aa jirtan. Garaagarummaa namni qabu dhageeffachuu diddanii garaagarummaa namni qabu dhageeffachuu diddanii osoo garaagarummaan jiru lakki nama nuun adda ta'e nama waan nuti jennu malee waan biraa faallaa keenya dubbatu faallaa wanti jedhamu jiru bara. Jawaar dhimma Oromootiif hidhame dhimma Oromootiif waggaa guyyoota 40 soommani garaa isaa qabatee osoo du'e isin garuu guyyaa 4 nyaata malee dhooftan guyyaa 4 miti laanchi bira dabartanii iraata hin eegdan. I know each of you in kijibdan dhugaa walitti himna kabaja waggoota lamaan kana isinii obsine mee hiriira kam hooggantan mee hiriira kam gargaarsa Oromoo kam adda durummaadhaan maallaqa keessan baaftanii kennitan. Nama akka Dr. Muhammad Hassan hin agarreen hiriira irraa hin hafu miiraa isaatiin bakka Oromoon itti gargaaramtu kan hin hafne isan argeen. Kan biraa dhiisa uummata fageenyaa dhiisa. Hayyoonni Wallagga irraa dhalattan yookiin ammoo Arsii irraa dhalattan hangam uummatuma Arsii bira dhaabbattan yeroo manni Arsii rakkate hangam uummata Wallaggaa bira dhaabbattan. Hayyoon Wallagga dhalate hangam uummata Wallaggaa kan rakkoo keessa jiru. Abbaa biraa dhiisa Oromoo qulqulluu batiin isin balleessan keessaa tokko namni akka Oromootti uf laaluu qaba malee akka ilma maccaatti uf hin laalu. Ilmaan maccaa yeroo rakkatan yeroo beelaan dhuwan yeroo manni isaanii irratti gootu mee hayyoonni piroofeesaroonni Wallagga irraa baatan maal goote? Maal gargaarte? Waldaa wabii maccaa bira meeqa keessantu dhaabate? Many of you dhiiraa fi dubartii dabalatee doktoroota hedduu jirtu. Garuu wanti isin gootan qabatamatti lafarra gadi baaftanii wanti isin uummata keessaniif gootan hin jiru. Waan silaa organizationii kanneen fakkaatu umrii lakkoofsistan fakkaatu hin jiru. Arsiillee akkasuma hayyuun Arsii keessa dhalate doktora kan jennuun hayyuu beekaadha kan jennuun doktora tokko chaanii ka hospitaala Arsii Nagelleetti ijaare. Amma ijoolleen muraasni naannoo dhiyaa irratti gimbii irratti laayibireerii yoo ijaaraa jiran jiru. Ijoolleen gimbii laayibireerii yoo ijaaraa jiran jiru. Garuu ummata beelay laayibireeriin barbaadanii yoo namni baratu jiraate yoo nageenyi jiraate laayibireerii seen ummata beelaan dhumataa jiruuf maal gootan? San hin goone asitti ammoo walgahii kanarratti maayikiraafoonni oosaa ebalu malee ebalu kennamuu hin qabu. Maali wanta akkanaa kun? San bira dabramee maqaa namaa balleessu noo. Maaf maqaa namaa balleessitan? Jawaar Muhammad guyyaa kam sa'aatii kam eessatti miidiyaa kam irratti waboon qawwee hiikkachuu qaba isiniin jedhe. Kuni namtichi kuni gadi bahee haa dubbatu malee gareen dugda duubaan ijaaramee miidiyaalee garagaraa keelloo miidiyaa akka ilma Oromoo tokkotti yeroo OMN hin jirre yeroo OMN biyyatti gale keelloo miidiyaan dhalate. Sagalee uummata Oromootii ta'a jennee deeggarsa barbaachisu goone keelloo miidiyaa waliin teennee ammootu sagalee uummata keenyaaf taane. Garuu yeroo dogongoroota inni garagaraa miidiyaa keessatti dalagamullee miidiyaa kana diffeendi godhaa ture. Waay Oromoon miidiyaalee gahaa waan hin qabneef diinni carraa kana argate taanaan miidiyaalee kanneen ni dhaamsa. Miidiyaaleen kunniin dhaamnaan ammoo sagalee uummata Oromoo ukkaamamanii. Miidiyaalee pilaatfoormii qabanii saatalaayitii irra ba'an akka daa'imaatti shururuu jennee guddifannaan. Garuu kuni kana ta'ee osoo jiru keelloon abbama argitanitti jechuudha. Nama Oromoo gargar qoodee diiguu barbaadu hundatti pilaatfoormii kennitanii Salamoon irraa isinii ka'a. Namicha Salamoon jedhamu
namicha sayyuu jedhamu Jamaal kan jedhamu kan Minnesota kana jiru fi ammas namichi gurbaa hadhaa Tasfaayee jedhamu kunii fi namoota biroollee itti dabaluu dandeenya. Wanti jarri dalagaa jiran miidiyaa sanarra taa'anii waan Oromoo gargar diigu malee waan Oromoo tokkoomsuu miti. Fakkeenya isinii kaasa. In kijibanidha. Kijiba keessa jira miidiyaa jira. Tokko kan hadhaa kun hadha maal jedhe? Maal jedhe kan hadhaa kun kijiba ta'uu isaa? Jawaar Muhammad woboo qawwee hiikkachiisaa jedhee guyyaa kam? Asbaas Ragaayoo jedhamu namni gaazexeessaadha jedhan hin qabu. Akkas jedhanii hamii. Maali miidiyaan hamii? Maali qabsoon hamii? Maal argattan Oromoo hamiidhaan waan hin jirre uummata keessa ooftanii takka kan. Lammaffaa Jamaalillee amma dheengadda maal jedha Oromoon hedduun isaa hin beeku. Jawaar Muhammad 2005 irraa beekaa jedha. Jamaal mataan isaa 2005 Ameerikaan jiru. He wasn't in America. Dhugaan jirtu kan. Anaaf Jamaal akkamitti beektaa yeroon keessa jechuu dandeettan. Anaaf Jamaal Ameerikaa 2007 seeni. 2007 seeni. Yeroo tokko seeni. Namni 2005 Ameerikaa hin seenne Jarman taa'ee yookiin biyya biraa taa'ee Jawaariin itti dhiyeenya qabaa hiriyaa turre inni xiqqaa ture akkana gorsaa ture. By the way umriin keessa lamaan walitti hin dhufu. Walitti hin dhufu. Hiriyaa waliis ta'uus hin dandeettan. Jawaar was a very young teenager jechuu dandeettan. Nama 18 gadiiti. Yoo guddate 20 ta'a. Yeroo sanatti garuu ammootu fuudhamee fakkeessuudhaaf jecha waan biraa dhugaa dubbachuu dandeettan. Dhugaa qulqullutti dhiistanii waan kijiba ta'e itti maqaa yeroo deemtan namni isin beeku namni keessa sana beeku afaan qabatee caccisa malee akkuma hadha laal. Hadha Muftaar maal godhe? Afoo gadhabee hin jenne kijiba situ uummata Oromoo diiguudhaaf deemaa jira. Silaa namichi marii guyyaa sanatti Jawaariin ati eessa beekta 2005? Eessatti beekta? Eessassi wajjin taa'e 2005? Ati biyya kam jirti? Inni biyya kam jira? Yoo jettee gaafatte inni Jarman jira, Jawaar USA jira. It doesn't make any sense. Garuu kijiba kana yoo dubbanne jara na walirra duultan jedhama namni Oromoon garuu hanga yoomii cadhifna. Afuuffee kijibaatiin yookiin ammoo jooniyaa guutanii kijibuma jooniyaatiin uummata Oromoo boqosu. Not only that. Not only that. Hayyoonni amma yookiin ammoo gaazexeessaas uf godhanii hayyuus uf godhanii gadi bahanii deeman orgaanaayizeeshinii meeqa ijaaran? Meeqa ijaaran mee wadha orgaanaayizeeshinii isaan ijaaran? Orgaanaayizeeshinii ijaarame kanneen keessa OLC ni ijaarame. OLC hedduun keessa ni ijaarame. Oromoo Leaders ni ijaarame. Gama tokkoon OLC keessa ta'anii achuma keessaa bahanii GGO ijaaran. OLC keessatti yoo aangoo dhabdu aangoo barbaadachaadhaaf achi utaaltanii eegaluudhaan Jamaal achi keessaa utaalanii GGO kan jedhu ijaaran. That's a fact. Kuni faaktii lafarra jiru soban qabu. Oromoon ni beekti kana. Not only that, yeroo GGO'n effective ta'uu barbaadu OGF jedhanii kan biraa ijaaran. What does OGF has done for so long waggoota kanneen hunda? Organizationii 40 ol jala qabatanii maal gootani? Achi garagaltanii ammootu asin dhiistanii organizationii xixiqqaa akka OGF jechuun nama Oromoo hunda jala qabaa dhaaba 46 ol keessa qaba. Dhaabni Oromoo fakkaatu warri Oromoo Kongresiin guyyaa hin ijaarra jedhamee akka Oromoo fakkaatutti ni ijaarra jedhamee kutaa Oromoo hundarraa kootaan namaa kennamee diversity amantiidhaaf isaalaan kutaadhaan godinaadhaan yeroo guutamu akkamitti kun ta'a? WOC maal godhuudhaaf jettan? ABO bakka bu'uudhaaf. Hojiin OGF fi WOC hojjetu maali jettan? WOC road maappii Oromoodhaaf ta'u lafa kaa'e. Oromoodhaaf road maappii Oromoo baasu hanga tokko kanarra dhaabbadhaa fi itti fooyyessaa fudhadhaa jedhu. What does OGF has done? What does other organ GGO mee maal dalage naa hima? GGO dhaabni jedhamu maal dalagame? Wanta kana hundaa kan ijaarame warruma oosaa kana jilare. Warrooma nuti hayyoota ofiin jedhan. Kuni dhaabbachuu qabaadha. Hanga yoomii maqaa hayyuu baafattee, maqaa OC baafattee, OGF baafattee, GGO baafattee, OLC baafattee, quality WOC illee baafatte. Dhugaa isinitti hima. Hanga yoomii bifa kanaan Oromoo akkuma barbaadanitti yeroo eeggattanii garanaa garaan nu qoqqoodu. Dhaabbadha. Dhaabbadha. Hin dhaabbattan taanaan ammootu hawaasni Oromoo bakka jiru hunda akka amma Gurbaa Girmaa jedhamu kana kan Kanaadaadha. Guyyaa inni gadi bahee osoo waan akka hin guutin olola eegalee duula miidiyaa inni bareennaan Oromoon community Kanaadaa maal godhe? As yaamee karaa sirrii irra jirtu kan yaangoo irraa jedhanii Oromoo community keessa ture hin ari'an. All other Oromo organizations should react like that. Dhugaa walitti himna.
Amma har'a keelloo miidiyaa wanti an siimu keelloo miidiyaalee walitti hin ta'e fakkeenyaaf kan magaalaa kana jiru kan itichaan hin beeka. Itichaan dhugaa walitti himna yoo ta'e hanga danda'ame nama daandii isaa eeggatee purely waan danda'e hojjetu Oromoo waan walitti buusurraa of eeggannoo guddaa nama godhu. Itichaan magaalaa kana jiraa fi miti ODF Oromoo Diaspora Media kan jedhamu ODM kan jedhamu itichaati. Of eeggannoodhaan deema. Keelloon garuu pilaatfoormii kennitan namni akka irratti wal cafacafu miidiyaa irratti yoo agartan keelloo jedha bakka hunda abbaan fedhaa fedhu urjii haa ta'u fedhu kaayyoo haa ta'u kan fedheeyyuu haa ta'u. Loogoon achirraa mul'atu loogoo keellooti. Pilaatfoormii kennitee fi editorial poolisii hin qabdan wanti keessaa